Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota xiyyaati ufarras viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri chaanaalii kiyya faaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Har'ammoo seenaa bareedduu takka isinii fidee dhufeera. Akka irraa barattanii abdiin qaba, akka jaallattan abdiin qaba. Yoo jaallattan kan ta'e laayikii xiqqoodhaan na beeksisa. Bara durii qotee bulaa tokko ture. Qotee bulaan kun farda baay'ee jaallatuu fi kunuunsu qaba. Maatii isaa hundas farduma kanaan jiraachisa. Fardi kun guyyaa tokko gulufee miliqee gara hurufaa seenaa. Yennaa san maatiin martuu, firoonni, ollaan hunduu walitti dhufanii wanti har'as mudate baay'ee waan nama garaa nyaatudha jedhaniin. Maatii kee hundaa kan ittiin jiraachiftu fardanii qaba jettu dhabdeera jedhaniin. Baay'ee nama gaddisiisaa mudannoo badhaadhaa jedhanii. Qotee bulaan immoo gaariifis ta'ee badaaf maaltu beekaa jedhee deebiseef. Guyyaatti aanus fardi bade sun gara manaatti deebi'a. Yennaa kana adda isaa hin deebine of duubatti farda torba hiriirsisee dhufee jechuudha. Yeroo kanattis ollaan firoonni walitti dhufanii qotee bulchaan wanti har'as mudate wanta baay'ee nama gammachiisuu fi carraa bareedaadha. Halkan himatakkaanis duroomteerta, farda dabalataa torba argatteerta jedhaniin. Baay'ee nama gammachiisaami akkamii jedhaniin. Qotee bulichis gaariifis ta'ee badaa eenyu beekaa jedheeni deebiseef. Guyyaa itti aanus mucaan fardaa mucaan qotee bulichaa tokko jechuudha isa qofan qaba. Fardoota 8 keessaa farda tokko yaabbatee osoo gulufuu akka badaa kufee lukni isaanii caba. Ammas olloonni dhufanii wanti har'a ta'e baay'ee badaa fi hamaa wanta ta'edha jedhanii gaafatu. Qotee bulichis gaariifis ta'ee badaa eenyu beekaa jedheeni deebiseef. Guyyaa itti aanus biyyarratti dargaggoota wattaaddarii naannoo keessaa guuraa jiranidha. Wattaaddaroonni dhufanii mucaa kana fudhachuuf yoo barbaadanii mucaan lukni isaa waan cabeef gara waraanaa dirree waraanaa irraanii hafa. Guyyaa kanattis ollaan hunduu dhufanii ijoolleen keenya hunduu gara waraanaa haramanii yoo fudhataman mucaan kee lukti isaa waan cabeef jalaa bahee jedhaniin. Qotee bulichis gaariifis ta'ee badaa eenyu beekaa jedheen deebise. Ati har'a jaalallee kee wajjii wal dhabdee ta'a. Maaltu beeka? Eenyu beeka? Jiruun kan siif yaaddeetu nama siif ta'u siif yaadu nama bareedaa argatta ta'a. Ati har'a kan hojii irraa ari'amte maaltu beeka? Hojii mataa keetii akka hojjettuuf ta'a. Eenyu beeka? Ati har'a warra si hojjechiisan waliin walii galuu dhabuu dandeessa. Har'a ati hojii dhabdee taa'uu dandeessa. Haa ta'u malee hojii siif ta'u siif kaa'ee ta'a Rabbiin. Har'arraa jalqabdee wantoonni gaarii hin dhufan jettee yaaduu qabda. Har'a ati harka keerra qarshii hin jiru ta'a. Maaltu beeka? Bor argatuu dandeessa. Gaariifis ta'ee badaa eenyu beekaa jennee darbuu qabna akka qotee bulichaa. Kanaafuu abdii hin kutatinaa isiniin jedha. Rabbi isin wajjin jira. Akka qotee bulichaa kanarraa waa argattanii waa barattanii abdiin qaba. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik godhaa, obboleeyyan keessaniif sheer godhaa. Akkasumas yaada ta'ee koomentii qabdan gara koomentii jalaatiin naaf beeksisa. Hanga viidiyoolee biraatti wal arginutti nagaatti naaf tura.